namoota dhugaatii ciccimaa dhugantu jiru. Bakka rakkina biti kun dhugaatii ciccimaa baay'ee dhuganii irra baay'ee gaafii ittiin galuu dadhabu. Tuma gaafii miilli wal taa'ee achaa galanii gaaf tokko achitti tabbifti. Rakkina tabbisee jira kana wanni kuufadhu. Gabii warri qaban nagaatti jiraatu ameen. Safara isaanii beeku, jireenya isaanii beeku, waan gooftaas duukaa isaan jiraachisu beeku, waan mootummaa Waaqayyoon isaan ga'u beeku, waan jireenya bara baraa isaan argachiisu beeku, tasgabbaa'aniidhaan dhaabatanii calan. Hettuma dhumu miti, hettuma galu miti, hettuma fiigu miti. Hin dhaabatu, hin tasgabbaa'u. Waaqayyo waan jedhee adda baasu, waan Waaqayyo jedhetti amanu, waan Waaqayyo jedhetti warri amanan jireenyatti dhaanu jiraachuudhaaf carraan banamaadha isaaniif ameen. Gooftaan ittiin si haa ga'u. Itti aansee gabaabsee dubbadhee kanan xumuru barbaadu dhugaa dhabuun nagaa nama dhowwa yookiis immoo gabii nama dhowwa. Kana wangeelii Yohaannis boqonnaa 20 lakkoofsa 19 walaal ta'e agartu. Dhugaa dhabuu nagaa nama dhowwa. Asteer 3:15 walaal ta'e dubbistan kanuma agartu. Akkasumallee macaafa Asteer boqonnaa 4 lakkoofsa 11 dhugaa dhabuun tasgabbii akka nama dhowwu. Asteer gaafa Yihuudooti lafarraa haduman jedhee Hamaan labsii amaa cimaa sana baase gabii dhabde. Eessa jirti garuu mana mootummaa keessa jirti mootuudha. Hangafummaa qabdi bara sana carraa guddaa tarkashee irra jira. Waan barbaadde ajajuu dandeessi garuu yeroo dhugaan Yihuudootaa haqamee seenaan Yihuudootaa haqamee haa badu jedhee Hamaan labse gola keessaa gabii dhabde nagaa dhabde jeeqamte. Isa jeeqamte isa nagaa dhabde kana nagaatti deebi'uuf gabii argachuuf immoo fuula Waaqayyoo dhaqxe injilbeenfatte tsooma labsite. Fuula Waaqayyootti dhiyaattee tsooma labsiteen Waaqayyoon kadhachuudhaan immoo Waaqayyoon dhageessifatte gabiin deebi'ee galeeffame. Gabiin fuula Waaqayyootti yeroo deebi'ee namaa gala. Kaleessa diinni kan irratti murteessetti kan farade qomoon isheenuu keessa oolte akka badduuf kan murtaa'e sana nagaa isa ishee dhowwe sana fuula Waaqayyoo isa nagaa qabu dhattee Waaqayyoo sittin tolaaree murtoon nutti murtaa'e ajaji nutti ba'e kun garaa si ibsaaree attamee Waaqayyootti yeroo isheen Waaqayyoon gaafatte Waaqayyo karaa qopheesse haala mijeesse suuta jedhee hojjeta sila. Ameen. Badaan rakkisu Waaqayyoon. Inni naan rakkisu ni rakkisu Waaqayyoon hin rakkisu mee inni na rakkisu Waaqayyoon hin rakkisuudha. Amaani xalayaa isaaniin balleessuu biyya 127tti jooree jaawware ji'a hedduudhaaf hojjetu. Asteer namni Waaqayyo wajjin haasoftu fuula Waaqayyootti dhiyaatte waan nagaa ishee dhowwe Waaqayyootti yeroo himatte wajjin dubbatte isheen immoo guyyaa 3 gidduutti raawwatte xumurte karaadhuma gabaabaa immoo ameen. Inni karaa dheeraa adeeme malee. Isheen garuu karaadhuma gabaabaa Waaqayyo irraa information sassaabbatte ameen. Nyaata qopheessuudhaan diinuma nyaachisti imsayu. Amma nuni diina keenya yoo dhiitnee kaballe malee garaan nun ciisu miti nun. Yoo dhiittichaadhaaf kaballaa takkaatti ilaanne yookiis immoo humna nuu kabalu humna ni uriiti yoo ajajanne malee nun garaan nun ciisu garuu gad jettee gabiidhaan fuula Waaqayyooti informationii sassaabdee galte nyaata qopheessi mooticha waami mootota waami nyaachisirrachatte immoo Hamaaniyyoo akka argamu taasisi yeroo Hamaan dhufee taa'u immoo ameen. Mootii gaaffii gaafadhu badhaasaa harkaa fudhachuudhaan mootiin akka waasi badhaasuuf gaaffii gaafadhu akka Hamaan immoo gurri isaa dhaga'u ameen. Gurra diinaa dhageessisee Waaqayyo firdii faraan ijoollee isaaf. Yeroo informationii irratti Asteer iddoo tsoomaaf sagadaatti galtee nyaata qopheessitee mootota waamsistee Hamaanis akka keetti argamu gootu Hamaan girgiraa torban dhufu kana Yihuudoota irraa adda lafarraa balleessan beeku abbaa balleessa. Hafii gookii obballeessa. Ati fuula Waaqayyootiin badiin. Nama simbira jirutti akka godhaatti bu'aa ta'e hafii gooti fuula Waaqayyootiin badiin jedha. Simballeessoo fi badaa'e. Waaqayyo wajjin haasa'e Waaqayyo siif faradaa'e. Ganaa akkas jedhaa Waaqayyo ganaa eegin kanuma ergaan kee. Hamaan bor nan ajjeesa ishee isaan jara warra sana warra kana nan balleessa nan fixa jechaa girgiraa nyaataaf dhaqe.
nyaata nyaatee garaa ciibsadheen gala yeroon isa'u Asteer as baatee mootiidhaaf yeroo isheen yaada dhiyeessu jalqabdu waan sin gaafadha mootii gaaffiin qaba mootii fedha keessanii na eeyyamtu gaaffii sin gaafadhe itti gaafadhe sosodaata gaafannaan maal taaree walakkaa biyya koo yoo ta'e waan ati na gaafatte si kennuudhaaf eeyyamamaadha Waaqayyo darbee loleera ameen mee Waaqayyo darbee loleera jedha Waaqayyo wajjin haasa'u Waaqayyo wajjin dubbachuu irra beekaniif Waaqayyo darbee lola attamiin Waaqayyo wajjin haasa'u dubbachuu hin danda'ama gabiidhaan ol deebi'aniiti jilbeenfataniiti obsanii wajjin haasa'u Waaqayyo utuma rakkinni nama waxalu safuudha isaaf meesaaf safuudhadha rakkataadhaan har'aa gadi bahi hin jedhu nama wajjin haasa'u argannaan informeeshinii sirriitti himame dhukkubsataadhaatiin har'aa gadi bahi'ati hin jedhu tasgabbiidhaa warra fuula isaatti dhiyaatan maal si barbaachiseedha qaqqabe edasa si barbaachisetti dabalee iyyuudha isatti na gaafattutti dabalee iyyuu laadheera Asteer lubbuu isheef lubbuu qomoo ishee akka oolan gaafannaan mootiin immoo afaan isaa qe'ee yeroo baafatu walakkaa biyya koo yoo ta'e siif hin kennamaa maa inni rakkoon kee gaaffii amaan gaafatee murteeffatee xumuradheera jedhee girgiraa jiru sana waan takkaadhaan irra galagalu qopheesse Waaqayyo waan takkaadhaan diina kee irra galagalu sii qopheesse Waaqayyo ati fuula Waaqayyo gabiif tasgabbii qabaadhu dhaabachuu jiraachuu danda'i Waaqayyo waan ati ofirratti sodaattu waan isa dhoksu sii erga Asteer sooma guyyaa murtaa'eetiin fuula Waaqayyoo duratti gajjechuu isheetiin waan amaan karaa dheeraa jooree hojjete sana xumuratte dhugaa dhabdeef garuu fuula Waaqayyootti gabiif tasgabbii dhabdee waan boqonnaa ishee dhowwateef fuula Waaqayyoo dhaqxee gabii argachuu tasgabbii argachuu gaafa dhaqxee waan Waaqayyo isheedhaan jedhe dhageessee dhiyaatte kaastee hin milkoofte isatti dabartutti isatti aanutti milkaa'aa adeema warri fuula Waaqayyootti dhimma nagaa isaan dhowwe dhimma gabii isaan dhowwe dhiyeessan milkaa'aa itti aansee waan jiru hundumaa harka keessa galfataa adeema Asteer amma dhumaatti waan ishee moo'e tokkoyyuu akka hin jirre sagaleen Waaqayyo dubbate macaafa Asteer boqonnaa 4:12-14 illee kanuma haasa'a kiristaanaa tasgabbii qabu ta'uudhaaf yookiin tasgabbaa'anii dhugaadhaan fuula Waaqayyoo dura jiraachuudhaaf akka tasgabbaa'an kan nama godhu dhugaadha waan ta'eef dhugaa argatanii fuula Waaqayyoo dura tasgabbaa'uudhaaf jireenya ofii qopheessuun murteessaa akka ta'e kiristinnaa keessatti tasgabbiidhaanis fuula Waaqayyoo dura jiraachuun murteessaa akka ta'e sagaleen Waaqayyoo dubbate kiristaana tasgabbaa'ee fuula Waaqayyoo dura jiraatuuf immoo dhugaan lubbuu qabaatee dubbata lubbuu qaba dhugaan galanni isaaf haa ta'u Asteer 4:4 kaasnee yoo ilaalle waan Asteer fuula Waaqayyootti dhiyeessite kana ol kaasee Waaqayyo ofii isaatuu ni toora galchee isaaf isheedhaaf qindeessu argina tasgabbii qabaadhu malee dhugaan badee takkaa iyyuu hin badu mee macaafuma Asteer boqonnaa 5:19 kaasaa ilaalaa humna dhabuu waan jiru jalatti Yohaannis boqonnaa 5:1-9 ariifachiisaa jira fixuudhaaf jedhee namicha dhukkubsataa kutaa kana irratti argina namicha dhukkubsataa waggaa 38 namichi kun humna dhabee waggaa 38 ciise malee namooti humna qabaniif fira qaban achi galaniiru humna dhabuun tasgabbii nama dha'u wanta tasgabbii nama dha'u humna dhabuudhaan tasgabbii nama dha'u keessaa inni tokko humna hin qabu innaa ta'e tasgabbii hin qabu fira hin qabu innaa ta'e tasgabbii hin qabu qarshii kan qabu innaa ta'e tasgabbii hin qabu garuu tasgabbii qabaachuun humna jabaa Waaqarraa akka nama ajaju fuula Waaqayyootti dhiyaachuudhaan Waaqayyoon gaafachuudhaan obsaan turanii fuula Waaqayyoo taa'uudhaan humna cimaa Waaqarraa akka nama ajaju sagaleen Waaqayyoo dubbata Wangeelii Yohaannis boqonnaa 5:1 kaafne gaafadhaan namicha waggaa 38 dhukkubsate sana argamachitti inni yeroo Yesuus gara isaa dhaqee gaaffisa gaafate yaada garagaraa yeroo darbe keessa waan ture tooraan lafa kaa'e tokko ani waggaa amma kana iddoo kana kan hin ciisee jedhe humna nabee jedhe ka'ee bishaan raafamu kana lixuu hin dadhabeen jedhe salamaffaa immoo fira keessa na buusuun dhabee warri fira qaban immoo sochii bishaanii yeroo argamu kee bu'an jedhe
isa sadaffaa immoo iddoo sanatti namni namaan bishaan sana bu'uun jira erga ta'e qarshiidhaan iyyuu deeggaramee qarshii laatee iyyuu nama bishaan keessa buusu bitachuutu danda'u qarshii dhabuu namni caafamee jiru kun utuu qarshiin jiraate kaffalee bishaan keessa nama isa buusu qindeessuu qopheessuu danda'a ture qarshiis waan hin qabneef waggaan 38 akka sarara darbe ta'e humna dhabee fira dhabee qarshii dhabee kanarraan kan ka'e waggaa 38 laga ture achi laga sana garuu tasgabbaa'ee bara eeggate inni dhukkubbisaa itti cimaa isa dadhabsiisaa deema garuu qalbiin isaa Waaqayyoon dhaggeeffata. qalbii Waaqayyoon dhaggeeffatu qabaannan lafuman ka'aman jedhamne kaata'ame. Lafuma namni murteesse kana booddee hafeera jedhu Waaqayyo taaf godhee si baase. Karaan Waaqayyo si baase isa dheeraadha namni jedhu gabaabaadha. Isa fagoodha namni jedhu taatu dhiyoodha. Hin danda'amu isa namneetu danda'ama karaa Waaqayyo namatti dhufu ameen. Namichi kun inkaa kan jedhu namoota iddoo sana jiran biratti hafeera waggaa 38 darbeeka. Yoo waggaan fayya namni ta'e namni 38 isa durseera. Fayyina namni 38 isa durse kanatu argate iyyuu 38 irratti galmaa yoo dorgommii yookiin badhaasa qabaate carraan hin jiru. Waaqayyo abbaa carraa hangafaa isa godhe garuu gaafa dhufu ameen. Tasgabbiidhaan achi ture Waaqayyoon immoo yeroo dhufu tooraan dhimma isaatti himachuun tasgabbaa'ee itti himate kan nama baay'ee dhufu keessaa. Maal jedhe beektu maal jettaa addanaa Yesuus jennaan ani waggaa 38 dhukkubsadhee iddoo kanan dhufe bishaan raafamu kanan eegaa jira fayyinan barbaadan ture warri fira qaban na dura kee bu'anii warri humna qabanis utaalanii lixanii anaan carraan na darba waggaatti immoo nama tokkoof fayyaa yeroo bishaan kun raafamu. Carraa raafama bishaanii isa duraa immoo humnaafan dhabe firaafan dhabe dandeetti garaagaraa karaa adda addaatti lixuu danda'an sanaafan ittifamee hafe maal immoo beetaa jedhe Yesuus tasgabbaa'ee dhuma fayyinan barbaada kaa'e. Ameen. Fayyuun barbaaddaa jennaan eeyyee jedhe siree baaddoon Yesuus. Warri kan bishaan lixan yeroo ba'an seenaan isaanii hin caafamne akkasaa itti galan. Akkasaa itti ba'anii galatti akkaan caafamne kansaa siree kee budhuuti gara biyya keetti gara mana keetti. Warra si beekan gidduu ameen. Humna kaleessan jirree humna bara jiraatu waggaa 38 humna dhabe maayikiroo sekendiitti ilma Waaqayyo biraa ameen. Ittiin guutamee dhaabate. Humna dhabuun jireenya namaa gabii dhowwa nagaa dhowwa ture waggaa 38 waan nagaatti dhabe daqiiqaatti ilma Waaqayyo biraa argatee guutame siree baatee gala. Warri fuula Waaqayyo dura tasgabbiidhaan dhaabbatan waan bara dheeraadhaaf dhaban harkaan qabatu. Amantiitti dabalama kanatti ameen. Akkasumatti naa dhume akkasumatti darbe ankoon taane warradhan mee gabba jedhan atas gabba'an gooftaa jinaasoo abaran malee gooftaan isa jedhe harkarra laata. Karaa gooftaan irratu. Amantiin jira ameen. Mee karaa gooftaan irratudha. Atumti olii gadi hin daddarbatamin biyya labaatiin malee karaa isaan irratu. Irra hin deebi'a kan. Atumti qixa Waaqayyoo dhaabadhu waan Waaqayyoon jedhe toowwan dhaggeeffadhutti jiraadhu malee karaa isaan irratu. Yeroo qilleensa nu raasu lafa kanarra dhuman qabu. Qilleensa yaadannoo nu harkaa gatu. Qilleensa abdii nu harkaa buusu. Fuula kee kaa'ee sitti roobsa. Fuula deemaanis cabee kunoo. Badee feenyuutu bo'a. Naafiko fuula kee kaa'ee mimmaan koo sitti roobsa. Maaliif jalliftee? Maaliif jalliftee? Maaliif jalliftee? Maaliif jalliftee? Nu keessaatti.